Artistiin gameessi Oromoodha. Artist Nuhoo Muhammad Goobana umrii isaanii waggaa 68 irratti addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiru. Artistii gameessa Oromoodha Nuhoo Muhammad Goobana guyyaa irraa magaalaa Adaamaatti sirni geggeessaa isaanii bifa garaagaraatiin geggeeffamu irratti argama. Muhammad Goobana abbootii aartii fi qabsoo Oromoo hangafoota keessaa tokko kan ta'e artist Nuhoo Goobanaa abbaa isaa obbo Muhammad Goobanaa fi haadha isaa aadde Faatumaa Adamirraa godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo naannoo Laga Mixee ganda Odaa Muudaa jedhamu keessatti akka lakkoofsa biyya keenyaa bara 1946tti dhalate. Akkuma ijoollee baadiyyaa kan bara saniitti baadiyyaatti dhalatee haala san argaa guddachuunsaa ijoollummaa isaarraa eegalee aadaa uummataa barachaa rakkoo fi miidhaa sirni gabroomsaan uummata Oromootti raawwachaa ture ijaan argaa guddachuuf hiree gaarii isaaf uume. Ijoollummaa isaatiin maatii isaatii wajjin magaalaa Dirree Dhawaa magaalaa yeroo san warraaqsi aartii Oromoo itti dhalate sochiin bal'aanis itti gaggeeffamaa ture keessa jiraachuu danda'uunsaa ergama guddaa umrii isaa guutuu qabsaaweetiif hedduu kan isa qopheesse ture. Nuhoo Goobanaa ijoollummaarraa eegalee nama dandeettii fedhii aartii guddaa qabu, nama kennaa kalaqa muuziqaa walaleessuu yadaleessuu fi wallisuutiin uumamaan badhaafame hayyuu aartii fi goota qabsoodhaati ture. Gama kanaan aartistoota Oromoo kennaa addaa qaban ogummaa hedduudhaan badhaafamanii fi kennaa isaanii kanaan uummata Oromoo sadarkaa olaanaan tajaajilan keessaa tokkoo fi hangafa ture. Keessattuu sagaleen isaa sagalee hiriyaa hin qabne yommuu ta'u ofii isaatiif of danda'ee walaloo fi yeedaloo qopheessee muuziqaa qindeessee ofumaaf wallisuudhaan kennaan inni uumamaan badhaafamee fi tattaafatee horatee kan addaati ture. Nama aartiif dhalatee aartiif jiraate, nama Oromoof dhalatee Oromummaaf jiraate, qabsoo kutataa muuziqaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamee qabsaa'ee qabseessuudhaan lolee lolchisuudhaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa yeroo hundee yaadatamaa jiraatu qabu ture. Aartistii jaalatamaa fi qabsoo gootichi Nuhoo Goobanaa hojii aartii ijoollummaa isaatiin magaalaa Dirree Dhawaa keessatti kan jalqabe yommuu ta'u yeroo sanis hojiilee aartii ummataaf dhiyeessaa tureen
jaalatamaa ta'ee guddadhu jabaadhu jedhamee manguddootaan eebbifamaa ummataanis faarfamaa nama turedha. Ijoollummaa isaatiin fedhii aartiif qabuun nama ofiin if barsiise. Nama meeshaalee muuziqaa gitaara gosa lameenuu beezii fi liid kiiboordii fi meeshaalee muuziqaa adda addaa barsiisaa malee ofiin if barsiisuudhaan muuziqeessaa fi qindeessaa muuziqaa jabaa ta'ee addunyaa irratti sagalee Oromoo ta'ee mul'ate ambaasaadara Oromoo hayyuu aartii fi muuziqaa isa olaanaadha ture. Nuhoon cunqursaa fi hacuuccaa mootummoonni dabran Oromoo irratti raawwachaa turan ijaan arguu qofa osoo hin taane qabatamaanis hadhaa gabrummaa kan dhandhamee fi sirnoota cunqursaa irratti ciniinnatanii qabsaa'uun dirqama akka ta'e hubatee dirqama kanaafis if qopheessee sirnoota san hadheeffatee mormaa irratti qabsaa'aa nama ture. Gara booda gochi suukanneessaan sirni dargii uummata keenya irratti raawwachaa ture yeroo cimaa deemu dargaggoota Oromoo biyya baqatanii godaanuuf dirqaman hedduu keessaa tokko ta'uudhaan gara Jibuutii baqate. Jireenya baqattummaa bara dheeraa kanaas achitti jalqabe. Aartistii fi qabsaa'aa hangafni kun akkuma Jibuutii dhaqeen rakkoo namni biyyaa ba'e baqataan mudatu hunda obsee dandamatee hojii aartiidhaa itti fufe. Albama isaa isa jalqabaatis Jibuutii irratti hojjetee qindeessee bareechee ummata Oromoo badhaase. Sagantaa adda addaa irratti argamuu fi akkuma haalli mijaa'etti baqattoota Oromoo bohaarsaa hamba birattis afaanii fi aartii keenya mul'isaa hojjechuu isaatiin dafee beekamuu, dhaadheeffamuu, jaalatamuu eegale. Waggoota amma tokko Jibuutii erga ture booda gara Yaman tarkaanfatee achumaan Saawudi Arabiyaa seenuudhaan Saawudii keessa jiraachuu hojjechuus jalqabe. Haalli biyya sanii aartiidhaaf kan hin mijoofne ta'us Nuhoon garuu haala rakkisaa keessattis hojjechuu haala hamaa hunda mo'atee bira dabruu nama danda'u waan tureef haala san keessatti muuziqaa baasuu baqattoota bohaarsuu uummataatiifis albama isa haaraa tokko guutuu gara biyyaa erguu nama danda'e. Kunis jaalalaa fi fudhatama guddaa isa gonfachiise. Qabsaa'aa fi aartistii hangaftichi Nuhoo Goobanaa Saawudi Arabiyaa irraa gara biyya Xaaliyaan deemee yeroo magaalaa Room eega jiraate booda Kaanaadaatti godaanee magaalaa Torontoo keessa waggoota dheeraa jiraatee jira. Biyyi akka qubataatti yeroo dheeraa keessa turees achuma Kaanaadaadha ture. Yeroo kana hiriyoota isaa Amaruu Suffaa, Elamuu Alifaa wajjin ta'ee baandii Oromoodhaa Roomittis, Kaanaadaattis, Waashingtan Ameerikaattis hundeessuudhaan baandii Oromoodhaa isa jalqabaa hooggansa isaatiin nama hundeesse hoogganee ummata keenyaas aadaa keenyaas biyya sanitti mul'ise qabsaa'aa hangafa ture. Nuhoon nama qabsoo Oromootti makamuu bira dabree adda durummaadhaan qabsaa'aa ture. Gitaara isaa qabatee tokkummaa ummataa labsaa wal jaalala dhaadheessaa
qabsoof uummata keenya waamaa Ameerikaa, Neezerlaand, Jarman, Norweey, Yemen, Eertiraa, Keeniyaa fi biyyoota adda addaa keessa deemuu fi jiraachuudhaan hawaasa baqattoota Oromoo bohaarsuu, onnachiisuu fi qabseessuudhaan hojii boonsaa seenaan hin daganne hojjechaa ture. Hojii isaa biyya alaatii hojjetee gara biyyaa erguunis siyaasa Oromoo biyya keessaa keessatti dhiibbaa guddaa uume. Jijjiirama guddaadhaas fide. Artist Nuhoo Gabanaa akka waliigalaatti bara jireenya isaa keessatti albamoota saddeet kan qopheesse yoo ta'u, muuziqaalee garuu adda addaa hedduudhaas kophaatti kan hojjete baay'ee qaba. Bakkalcha aartii Oromoo ta'uudhaas danda'ee jira. Odaa mul'ataa aartiin irraa daraaru, bilisummaan irraa fiiru, dhaloonni jalatti boqotu jaalatu ta'ee jira. Walleeleen muuziqaa Nuhoo Gobanaatiin qindaa'anii dhiyaatan walaloo bareedaa fi yeedaloo miidhagaan kan wallifaman kan qindaa'an waan ta'aniif dhageeffachuuf deddeebi'anii dhageeffachuuf akka itti ibsu nama dhibaa hedduu namatti tola. Hundaa ol qabiyyeen walleelee Nuhoo Gobanaa mirga haqaa fi bilisummaa irratti kan xiyyeeffatan, gabrummaa kan balaaleffatan, uummata Oromoo qabsoodhaaf kan kakaasan, jiruu fi jireenya uummata keenyaa jaalala, walqixxummaa, tokkummaa irratti kan xiyyeeffatan waan ta'aniif ergaan isaanii baay'ee guddaadha. Albamoota hedduu inni baase keessaa albama sadaffaa yaa galaana jiru, albama afuraffaa arra guyyaan, albama jaaffaa tokkummaa fi markabatoo faa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Walleen tokkummaa Oromoo irratti xiyyeeffatee tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedhee waggaa 30 dura wallise. Oromoo biratti akka sirbaa, akka walleedhaa osoo hin taane akka faaruu biyyaatti Oromoo biratti fudhatamee jaalatamee miira qabsoo ol kakaasuudhaan uummata keenya biratti fudhatama guddaa kan argate ture. Gaafa qeerroon Oromoodhaa sirnaa warra wayyaanii irratti galaana qabsoo kaasisanis walleen Nuhoo tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedhee wallise sagalee qabsoo Oromoo ta'ee hedduu tajaajilee jira. Akkasumas isin waan ta'urmee jechuudhaan diyaaspooraan Oromoodhaa uummata isaa, naannoo isaa, biyya isaa akka yaadatu, akka tajaajilu, akka gargaaru, akka guddisu waamicha dhiyeessuudhaan ergaan inni dabarsee yeroo hunda yaadatamaa kan jiraatu. Waliigalaatti aartist beekamaa, jaalatamaa fi qabsaawaan Nuhoo Gobanaa nama jireenya dhuunfaa fi maatii isaa dagatee osoo yeroo tokko hin tasgabbaa'in bilisummaa, walqixxummaa, haqaa fi jireenya gaarii uummata Oromootiif halkanii guyyaa hojjete sagalee Oromoo ta'ee nama bara ukkaammamaa hunda sagalee keenya addunyaa irratti dhageessise. Afaan, aadaa fi aartii Oromoo guddisuu keessattis gahee abbaa fedhen bakka hin buufanne nama raawwate ta'uu isaatiin seenaa keessatti bara baraan yaadatama. Aartist kabajamaa fi jaalatamaan eega biyya keessatti deebi'uun ni danda'ama. Biyya keessatti karaa nagaatiin qabsaa'uun ni danda'ee deebi'e boodaas osoo baay'ee hin turin
ummata isaa tajaajiluuf, ummata qabsaa'eef, ummata jireenya isaa dhabeef tajaajiluudhaaf akkuma dhufeen dhukkubni hamaan isa mudatee akkuma isin hundi agartanitti sagaleen addunyaa sossoose, sagaleen Oromoo qeerroo dargaggoota keenya kana hunda sochoose, qaamni isaa ka waltajjii guutee gamaa gamana roora'aa ture sun hidhamee, afaan isaa hidhamee rakkoo guddaa mudatee wallaanamaa gargaaramaa ummanni baay'een hundi keenyaa isaaf bu'aadha. Innis yeroo nu arge booyaadha. Yeroo dheeraa, yeroo hadhaawaa eega dabarse booda amajjii 11 bara 2014 umrii waggaa 68tti boqotee gara akiraa deemee jira. Odaa guddaatu jige. Oromoon ilma isaa guddoodha dhabde. Nama jireenya biyya kanaa keessatti guddina aartii dhaasaa keessatti urjii bakkalcha guddaa ta'ee ummata tajaajile dhabne. Nuun jireenya isaa keessatti ijoollee 7 horatee jira. Isaan keessaa ammas Adaamaa haadha warraa isaa addee Malee Alii fi ijoollee isaa sadii mana duwwaatti dhiisee deemee jira. Kanaas akka qalbeeffannoo adaraa jenna. Artist Nuhoo Gobanaa ummataa fi jaalachuun waan itti amananiif kutatanii qabsaa'uun maal akka ta'e ifatti kan nu agarsiise, qabsaawaa tasgabbaa'ee osoo hin taane umrii isaa guutuu osoo yaa Oromoo jedhee ummata keenya faarsuu, osoo eenyummaa isaa ol kaasuu, osoo qabsoos kakaasuu fi onnachiisuu jireenya isaa addunyaarraa fixatee nama deeme waan ta'eef hojii boonsaa hojjeteen bara baraan yaadatamaatii jiraata. Nuyis ummata galata isaa hin irraanfanne warra maatii isaa qananiisee jiraachisu Rabbi akka taanu, Rabbi akka nu gargaaru Rabbi kadhanna. Nuun odaa guddaan jigee jira. Maatii isaa, firootaa fi jaalattoota isaa hundaaf walumaa galatti ummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Rabbi sabii nu haa kennu, Rabbi nu haa jajjabeessu. Nuhoon hin duune, nama du'u miti. Ruuhi isaa deeme malee hojiin isaa hin deemu. Hojii bara baraan siidaa isaa ta'ee mul'atu qaba. Aartistoota keenya warra irra jiran kana kunoo kan kuma meeqaan lakkaa'aman horatee jira. Abbaa aartii qofa osoo hin taane abbaa aartistootaati, abbaa qabsaa'otaati, abbaa injifannoo har'a arganne kanaatis. Kana waan ta'eef seenaa keessatti yeroo hunda yaadatamaati jiraata. Rabbi jannataan isaa qananiisu. Galatoomaa.
Oromoo meeqa jira noonni duunaan du'een jedhu ni jira. Oromoo noonni jiraami? Takkummaami? Uummata Oromoo takkummaami? Ani nin gammadaami isiniin? Na gammachiisaniifi? Takkummaa Oromoo takkummaa waan biraa waan hin isiniin jedhuun qabu baay'ee galatoomaa. Anaafis sabrii naaf hadhadhaa isin harkinaa nuti hin jabaadhe ani harkaa keessaniin arra jabaadhe ani malkaan nu hon dhabe uummatni Oromootis nu hon dhabdanii jirtanii ni jirtan moo jirtan? Alhamdulillah. Hidhaa rabbii hidhaa namaatti miti haa taatu sabrii godha. Anaafis sabrii naaf hadhadhaa isin harkinaa nuti hin jabaadhe ani harkaa keessaniin arra jabaadhe ani malkaan nu hon dhabe uummatni Oromootis nu hon dhabdanii jirtanii ni jirtan moo jirtan? Alhamdulillah. Rabbil alamin. لك الحمد ولك الشكر يا رب سكنه في الجنة يا أرحم الراحمين يا رب بملائكتك الخير استقبلوا يا أرحم الراحمين إنسان طيب نعم جئت سنتين هيدين أنا جا أفساتني أنا سيسمعني هاي قابتولتي يا إيه قبتي أبصر أنا سنأكلها والله أبصر أبصر جنبين ترى أنا سنأكلها جنبين الحمد لله رب العالمين ترى قالت ربي أفضل شاء كانت سلا كهسنتي كم أنا بالي كموديت من جوا إسرائيل أبو موتمان ساكن تومن جوا إنجلس كنتي أول شيء إسان عبارة إسم عبارة هاي اللي نتكلم السلام عليكم ما هنتم نجيت جلالي موضعني أنا ما أشيني كبجولة تيجي كبدي سين كبدي أدرا لكم ما سمي بام كتير جواب دلون إسا لقمت إتوي بكا كبسو بري في قدته در رواقي ستو غوسا إسا أمو أرسي بها ورسان غوراي دلت غرو أبان هي خينيوتي كأرموتي إلمو أبا غداتي شنيومان بيهو أمنتمان إمبيهم إسلام تاعي كرو أورم راف دابته أورثودوكسي تاعته واقفيتا تاعته توكما ما جتشون يو توكما أجرو ورباد ما جتشون خرابيتا خيسان لالا خراملكا خيسان لالا إفتوبا لالا إفتورا لالا أما غافا يرو أبا كيا والتني كفامتي كتوكما خنا غرسيسو كم أما كفامتي amma booda yeroo hundaatti tokkummaa keessa haa jiraannu kana booda yoo Oromoon tokkummaa fide Itoophiyaas tokkummaa fidaa beeka yoo Itoophiyaa tokkummaa fide yoo Itoophiyaa tokkummaa fide Afrikaas tokkummaa fidaa beekaadha
if danda'uu qabna. Jireenya tana waan alagaan nu goree beekteemi agarteemi bakka meeshaa keenya galchuu nurraa hin muran. Aangoo nu garsiisuudhaaf aangoo isaan nu gubbaa garsiisuudhaaf saniifi ammaan tana if danda'uu qabna kana booda ikoonomii irraa wal obsuun wal gargaaruun wal qabuun yoo if kabajne namuu nu kabaja addunyaa nu kabaja. Aadaa keenya irraa addunyaa irraa waan nurraa baruu dandeenye waan hedduu jira. Garuu yoo if hin dandeenye guyyaa sana hin dhufu. Hanganumaan jaa kabajaan abbaa kiyya awwaaluu hafe teenyeeti tajaajila teenyee dhufu. kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii babbareedoo har'aan tana asitti obboleessa keenya gaggeessaa isaa tirratti argamuun keenya nullee gaddisiisu ammoo ni gammanna katti gammannu suuchiisaadha. Isinirraa hin gabaabsaa dubbii isinitti dheeressu nuu jechuun amata dheeraa amata hedduu amata 35 ol qabsoo waliin goone. Yeroon ani isa beeku keessatti nuun takkaa firasaa warrasaa ilmaan isaa hin jenne guyyuu bilisummaa uummata Oromoo wajja nama moohamee mataan qabamee jiraachuu danda'u miti. Daangaa Oromiyaa wajja eenyummaa Oromoo wajja afaan Oromoo wajja aadaa Oromoo wajja kana keessaa waan tokko waan lama isinii tuqeetiin dubbii isinirraa gabaabsaa. Gaafa Xaaliyaan Rooma keessa wajji turre obboleessi kiyya ilmoolleen asuma wajji jira. Oofisa tokko kan United Nations dhayinee uучee jedhanii nu ari'an. Gabbaheeti boo'ee nuu maaliif boochaa jennaani ani tanaan boo'u jedhe. Guyyuma tokko osoon addunyaa tanarraa hin deemne waajjira afaan Oromootiin dubbatu biyya afaan Oromootiin dubbattu silaan arkee nama jedhe. Arraanta nagaruu wanniin gammadu keessaa takka asuma jiran jaalli keenya gaggeessaan keenya hundinuu asuma keessa jiranii wanniin gammadu keessaa bara 1991tti poolis kibab gullallee gaafa waraana nutti bananii xiyyitiin mataa isaa gubbaa dabraa turte silaa gaafas du'ee arranoon waan ammaan tan harka kana hundan arkuu jechuudha. Asiin ga'uu isaatis ni gammadaa jechuudha. Obboleessi keenya akkuma reefu dubbannetti Xaaliyaanittis Oromoo falmaatii nuti. Oromoo namni hin beekne tana alagaa hundatti himaa biyya keessattis eega baandii Xaaliyaanittis gadhaabnee eega uummata Xaaliyaanillee naannoo keessan jiran Oromoon maal akka taate beeksifne booda achiin Kanaadaa kunnee Kanaadaattis gadhaabnee Washington DC'ttis kunnee ijoolleen teenya Oromoon keenya koominitiin bicinaa dhaabbatanii gadhaabnee yeroo nuti as deebinutti faranjii fi namnoonni naannoo keenyaa hundinuu Oromoon maal akka fakkaatu Oromoon maal akka taate baranii jechuudha. Kana waan ta'ee jecha dhaamsa tokko kan nuun yoo silaa arraan tana isteeja kanarra dhaabbatee dubbatee isiniin jiruun isiniin je'ee asumarratti dubbii xiyya raawwadha. Yaa Oromoo walitti hinaafinaa amantii waliin diiginaa gandaan waliin diiginaa gosaan waliin diiginaa jaa tokkummaa jee dhiiroo waadaa nu seenaa Oromoon akka gargar hin baane waa hedduun nu hafataa. Kanumaan jechuu barbaada haga fedhallee ta'u namni hoggaa nama biraa deeme nama dhagayama. Ammoo akkuma reefu na dura dubbatametti nuuhoon hin duune nuuhoo beekaa baqaalee kutee nulleen nu booda ijoolleen qaruuteen aartistoonni Oromoo kun dhufanii hojiin teenya har'allee yoon du'e sheenaan qabnu jechuudha.
Oromoo jiraadhaa, Oromoo wal jabeeffadhaa, Oromoo wal qabaadhaa, sabaa fi sablammoota biraatis kabajaa biyya tana keessatti nagaan jiraannaa jechuudha. Tanumaan barbaadaa galatoomaa. Kanya jirtu fayyaadha. Hunda dura dursee waliin dubbachuu fedhu maatii isaatii fi ilmaan isaatii fi Oromoota fuula kiyya dura dhaabbatuu fi kan addunyaa keessa jiruu fi isaan malee warreen kabajamoo Dr. Nuhoo Goobanaa jaalatan hundi baga sabrii isinii kennee jajjabaadhaan isinin jaa. Qabsoo dhagaa akkanatti isin arguun kiyyaa waan hin gammadu. Nuhoon ammaa miti gaafa Oromoon nuti Oromoo jettu waa xiqqoo turan. Isaan keessaanis akka waa ilaatti isaan waliin ture jechuudha. Bara kana miti 77 gaafa Jibuutiin bilisummaa argattu nuti Oromoon haqi xiqqoon achi jirru warra qoodarraa fudhatee baga gammaddan jedhama. Mootummaan Jibuutii Hassan Guulee ol baheeti akka nuti bilisummaa fudhanne kanatti isinis gaaf tokko jechuudha. Oromoonis gaaf tokko mirga keessan hirkattanii jiru jechuudha. Haa ta'u immoo amadatti aanu haalli sun jijjiirameeti namoota qaqqabuu eegalan jechuudha. Isa sun egaa qabsoon kun yoo tokkomte malee fuuldura hin deemtu. Oromoon wal jala deemu, walii abboomuun, wal hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf Nuhoon gaafa sunis umriidhaan xiqqoona dura jira. Haa ta'u anis akka nama tokkootti qabsoodhaan waan waliif yeroo dheeraa kana 77 waggaan jiru akka faranjiitti isarraa jalqabnee walumaan jira. Suudiittis qabsooleen nuti goone gaafa mootummaan impaayera Itoophiyaa Oromoo dura dhaabbachuu turte sun kan footoo keenyaan nu barbaadan nuti immoo isaan dura dhaabbannee falmaa turre jechuudha. Isa kana gaarra obboleessa kiyya dhabuun na gaddisiisa. Isa immoo irraanfachuun mootummaan isaa taatu uummanni Oromootii isaa ta'u qabsaawaa gaafa humaan jirre akkasitti ifaajjee guddaa kana godhe irraanfannee akkanatti kumaatamaan irra wanneen keenya kunillee haana gammachiisu malee keessa immoo na gaddisiisa. Kanaaf isinitti hin dheeressu seenaan isaa Nuhoon dheertuudha. Artist Nuhoo qofaa miti, artist Dr. Nuhoo Goobanaati. Isa kana isinitti hin dheeressu waan dheeresse immoo keessa biraa keessaan seenaa galatoomaan isin jedha. Iddoon jirru iddoo gaddaati. Hunduu gaddaaf baane gammachuudhaaf miti. Namni gaddaa akkamitti gadda keessummeessa kan jedhu ofirra dhaabee ilaaluu danda'a. Yoo sagaleen keenya mul'atu baatillee garaan keenya hundinuu boo'icha qabsaa'aa keenyaaf arraba keenyaaf wabii mirga Oromootiif isaafis nuhundi gadda qabna. Gadda keenya haalli itti baafannu
nu muslima kiristaana odoo hin jedhin jidduu kanatti wanti argamneef hundi keennahu gadda keenna dirqama keenna bahuudhaaf asitti argamne waan ta'eef hooggantoonnis hooggatamtoonnis nu hundi keenna yeroo tokko obboleessa keenna kana rabbi haa araaramu haa jennu. Akkas harka qabaa rabbii keessan jala yaa rabbi nuu araaramiif. Yaa rabbi nuu araaramiif. Jannatatti yaa rabbi nuu simadhu. Jannatatti yaa rabbi nuu simadhu. Hamtuu isaa irra nuu dabrii fi cimtuu isaa nuu qeebalii fi ati garaa bal'attaa gara bal'inna keetii yaa rabbi nuuf araaramiif. Obboleeyyan isaa, aanaa isaa, haadha isaa, haadha warra isaa, maatii isaa, jaalattoota isaa, hiriyyoota isaa, hunda isaanii rabbi sabrii bareedduu haa kennu. Nu hundinuu bakka kanan hanqannu obboleeyyan kiyya. Iddoo boruu nu hundi keenya itti deemaa jirru kana keessatti obboleessa keenya bifa gaarii kanaan yoo geegessine warri isa simatu immoo ka akkami jennee uf duratti yaaduun dirqama keenya waan ta'eef dhagaa ilma Oromoo kabajamaa qabsaayaa Nuuhoo Muhammad Goobanaa yoo dhabnillee hiriyyoota isaa kumaatamaan kan lakkaawamu qabna. Qabdi Oromiyaan, qabdi Itiyoophiyaan. Yoo isa kana karabbi nu harkaa fudhate geegessinu isaannan hafte ijoollee coccollee ta akkasumatti jaalannu ta fuuldura keenya jirtu weelliftoota ciccimtuu seenaa seenessituu Oromoo fi Oromiyaatii fi biyyattii uf duratti ilaaluun dirqama keenya jedheera. Maaliif jennaan Oromoon maymaa ka tokko qabdi. Oromoon ka tareef dhiiga bootti ka jiruuf bishaan hin areertu wanta jedhutu jira. Isa dabreef wayita boonnu hiriyyoota isaa kan ardha qabnu ijoollee seenessitoota tana yaa rabbii lubbuu nuu kaahii jechuu qabna jedhee yaadaan. Abbaan amantaa isaa akka barbaadetti gaggeeffachuun yaada isaa tahee garuu fo'ummaa kenna, rahimummaa kenna, sabummaa kenna, hawaasummaa kenna jidduu galanii diiguudhaaf yaaluu shar'iin kennallee hin eeyyamu kana. Kanaaf nuti akka Oromootitti tokko jechuu qofa dhiifneetu akki Oromootti tokko taane achi booda akka biyyattiititti tokko taanee biyya teenya ni sochina. Kana jechuun koo nagaaf qabsoofna, waliin qabsoofna, walitti hin qabsoofnu, waliif qabsoofna. Qaama jidduu keenya seenee nu diiguudhaaf deemu humna tokkoon afaan tokkoon rabbi si haa qajeelchu jennee kadhannaaf jechuudha. Amantaan hundinuu kan itti yaamu isuma kana wanta ta'eef kanaaf ani baay'ee yeroo fudhatuun barbaadu yeroo koo gabaabsuudhaaf jecha akkuman isiniin jedhe tokkummaa afaanii osoo hin taane mee bakka jirtanitti hundi keessan wal qabadhaa. Wal qabadhaa bakka jirtanitti. Harka wal qabadhaa bakka jirtanitti.
bakka jirtanitti harka ol qabadhaa. Gonkumaa addaan hin baanu, hin qoodamnu, qoodan qeeballu, amantaan addaan qoodamnee walin dhiibnu. Biyya keenya misoomaa fi tokkummaadhaan gara fuulduraatti oofna. Wallaalaa keenya Rabbi nu haa beeksisu, beekaa keenya Rabbi nu haa bulchu, ilma keenya jannatatti Rabbi nu haa simatu. Galatoomaa taa. Afuura qulqulluu Waaqa tokkicha. Hunda dura nageenyi isiniif haa ta'u. Akkam ooltan? Goota keenya, hayyuu keenya, beekaa keenya, artist Nuhoo mootummaa Waaqayyoo nuuf haa dhaalchisu. Maatii isaaniitiifis isiniifis hunda keenyaaf jajjabina haa kennu. Tokkummaan inni faarsaa ture. Ani sirba isaan tokkummaa qofa otoo hin ta'in kan tokkummaadhaan haala ta'e hunda isaa hoo dhaggeeffannu faaruu malee sirbaa miti. Akkasii miti? Faaruudha hundi isaa wanni isaa keessaa oolu. Faaruun isaa uumaa faarsa, uumama faarsa. Uumamni nuti biqiltuudha waan adda addaan. Uumama faarsa, uumaa faarsa. Kanaaf faaruudha malee sirbaa miti jedheef kanaaf. Egaa wanni inni barbaadu maali? Tokkummaa Oromoo. Yoo tokko taane malee wanta barbaadu takkaa hin argannuuf akkatti tokko taanu qofa sinitti mana dhaggeeffadha. Waa tokko na dhaggeeffadha. Wanni tokko nu godhu nama ajjeese wajjin araaramuu, nama qaama namaa hir'ise wajjin araaramuu, walitti araaramuu. Yookanoo michuu kiyya wajjin maalan araaramu? Nama nammiine maalin araaramu? Kamtu Oromoo duraan maqaa dhaaniiru Oromoon bakka hunda jiru, ala jiru, magaalaa jiru, daggala jiru, hundi araaramuu qabu. Yoo araaramne malee dhaggeeffadha. Nus namoota gurguddaa maqaa dha'uu nan danda'a. Masalaa mootummaa hoo dhaqnus, yoo magaalaa dhaqnus, hoo daggala dhaqnus nus shakkina. Oromoodhaaf jedha. Kan araaraman immoo tokko balleessanii miti. Dhiifama walii godhaniiti. Oromoon akkana jedha. Oromoon obsiye, gorsiye. Akkasii miti. Obsi, gorsi. Yoo ta'uu baate immoo dhiisi. Dhoksi siin jedha, dhoksi. Gorsi, dhiisi. Maal jechuu seetan dhaggeeffadhaa? Wanna tokkummaa dhaggeeffadhaa yoo tokko. Wanni dhoksamu maali hoo jennu inni tokkummaa diigu hoo ta'e dhugaallee ta'u itti dhiisaa jechuudha. Wanna tokkummaa diigu, wanna Oromoo adda baasu dhiisu dhaggeeffadha. Seera immoo kabajuu qabna. Egaa dhumarratti waan tokko
nuti yeroo tokko tokko hooggantoota keenyas keenya godhachuu qabna. Yeroo keenya godhachuu qabna. Dhaggeeffadhaa. Keenya godhachuu qabna. Namni hamma isaanii hin ta'in kana keenya godhee fudhatee kan ofii godhata waan ormaa. Immoo keenyumaa'u keenyaa miti jennee ofirraa dhiibna. Keenya godhannee gorsinee qajeelchuu karaatti deebisu oo karaadhaa maqanillee akkas taatu malee tokkummaan Oromoon dhuftu. Tokkummaan Oromoo haan dhuftu walii dhiisu, wal gorsu, walii obsu akkas ta'uu qaba. Kanaaf ijoollee dargaggoonni kun keessattuu barri dhufu kun barri fuulduratti jiru kun nuyiif mijooftuu akka taatu guyyaan har'a keessumattuu har'a wayii isinitti hima. Finfinneetti amma kaleessa magaalaan hundi taabota baasaa ture. Ani Oromoodha afaan hin danda'u malee dhaggeeffadhaa. Ani Oromoodha abbaan kiyya akaakayyuu kiyya afaan hin danda'u malee dargaggoonni Finfinnee jiru parsantii 89 afaan hin danda'u malee ani Oromoo. Isaan wal rukuchiisan dhaggeeffadhaa. Akki ta'u wal hubachuu wal dhaggeeffachuu barbaachisa. Hundumtuu keenya jennee fudhachuu qabna malee kuni keenyaa miti jennee adda babaasuu barbaachisaa miti. Hundumaafuu obboleessa keenya mootummaa Waaqayyoo nu haa dhaalchisu. Maatii isaaniitiif nuyiif jajjabina haa kennu. Tokkummaan Oromoo Itoophiyaa miila lamaan dhaaba. Diigamsi Oromoo Itoophiyaa diina. Tokkummaan keenya biyyaaf qoricha, biyyaaf nagaa. Yoo Oromoon nagaa hin arganne biyyi nagaa hin argatu. Yoo tokko hin taane biyyi nagaa hin argatu. Kanaafuu ulfaadhaa galatooma. Hayyee booda haasofnaa reeffa bira hin dhaabbatan waa tokkittii qofittiin jedha. Namni jiru wahiif jiraatee dabarfata. Namni galiin kun akkuma isin argaa jirtan kana waan inni hojjete malee guyyaadhaa nama meeqa du'e kan gaggeessaa dhabe. Wanni jedhu namni wama gaarii hojjete yeroo dabarfate gaarii dudduubbeessa hafa. Yoommoo waa gaarii hojjete dabarfanne akkuma inni kan awwaalcha dhabee kun bakkee kanaa jirutti wahiif awwaalcha dhufne. Wahiif awwaalcha dhufne waan inni qabuuf awwaalcha dhufne amma reeffa isaa gaggeeffannee kaane walitti deebinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي نهافد آمين مراوى ربي نهابداس آمين علماء كنا هابداس آمين رو كنا هابداس آمين يولي كنا هابداس آمين كا كنا قدس آمين دا كنا قدنا ربي هادبر آمين ربي ورّا والبيك ربي نهاتايس آمين ورّا والبيك ربي نهاتايس آمين يرو قريبا كتون أيو أجو سيك أنمر ركيسو لدن ديتي ركو مرا ربي نجلها كاس آمين ورّا تاكو نتتاوف ديمو مرا ربي حقاجيل آمين حقاجيل لساني ملمو آغو دي سرارة نوابا آمين آمين جراكا آمين رومي أنتاني ربي نور نورها ديبس آمين akkuma Oromoo hundaatu
anas gaddatu natti dhaga'ame. Egaa guyyaan kun guyyaa artistii hangafa artistoota Oromoodha. Nuhoo Goobanaa itti dhabneedha. Namni Oromoo walga'e kun martuu kanaaf walga'e. Amma wanni guddaan Nuhoo boo'uu fi marartaa oduu hin ta'ini. Ergaan Nuhoo maal ture? Nuhoo Oromoodhaaf maal yaadaa ture? Maal dabarsaa ture jedhamee tooyi kaayyoo inni dhaabbateef kaayyoo inni carraaqessanii galmaan ga'uudha. Kaayyoon inni carraaqeffis immoo tokkummaa Oromooti. Aartisaa keessatti tokkummaa ilmaan Oromoo tokkummaa jee gara hanga waggaa 30 dura natti fakkaata. Walaloo kana sirba kana dabarse Nuhoo Goobanaa. Kanaaf wanni of gaafatuu qabnu wanni Nuhoo Goobanaa jeesuni Oromoon hagamii hojiirra oolchinaa, hagam hojiirra oolchinee, hagam nutti dhagahamaa jira jennee of gaafatuu qabna. Kana laallee hir'ina qabnu. Egaa tokkummaa malee wanni martuu wannumti jiru hin jiru. Oromoodhaaf wanni hanqatu tokkummaa malee wanni biraa wanni Oromoo hanqatu hin jiru. Kanaafuu Oromoon akkamitti tokkoomaa, akkamitti tokko ta'a. Maaliif hanga ammaatitti illee haga barbaadame tokko ta'uu dadhabellee kan jiru irratti dhaloonni itti of gaafatuu qaba, yaadayyoon qaba. Tokkummaa kana gubbaa irratti kan sirbe Nuhoo qofaa miti. Haacaaluunis inuman tikse malee shuffeen baddaaloon hin gabbisu. Inuman rafe malee tokkummaa dhabuun nama raffisu jeeti. Inni illee waa'ee tokkummaa dhabuu Oromoodhaa hagam akka isa quuqe nutti ibsee dabre inni illeeni. Kanaaf aartistoota keenya warra jaalannu warra Oromoodhaa umrii isaanii dabarsanii lubbuu isaanii dabarsan kana dhaamsa isaan nutti kennan galmaan ga'uudha dirqamni keenya amantaayyuun qaba. Manni Oromoodhaa ergaa guddaa irraa akka baratuun ibsitaniirtanii walumaa galatti ergaa keessumaayyuu aartistoonni amma lafaa dhufeeyyiin kun irraa baratan gabaabsaan nu kaasa. Egaa aartistiin soonni dabran kuni aartistoota hedduu dhaloota haaraa baay'een lakkaa'amu qubaan lakkaa'amasanii miti amma dhibbaan lakkaa'aman uumamanii jiran aartistoonni Oromoodhaa baay'eetu jira. Kan mul'atinis kan ganaa mul'atu baay'ee jira. Ganaa itti waan bal'ataa deemu waan itti guddataa deemu malee waan hanqataa deemu miti. Kan akka guutaa deemu abdiin qaba. Dhaloonni kunis immoo Haacaaluu fi Nuhoo Goobanaa duukaa bu'anii ergaa isaan uummata Oromootti dhaamanii dabarsan galmaan ga'uu irratti akka hojjetan dhaamsa dabarsaaf. Dhugaa dubbachuuf har'a kan dhabne artistii tokko qofaa miti, nama tokko qofaa miti, nama miilota meeqa kan bakka bu'u akka Odaatti akka gaaddisa Oromootti nama ilaallu dhabne noonnuuf weellisaa qofaa miti. Qabsaadha waa'ee uummata Oromoofdha kan lubbuu isaa aarsaa kaffalaa ture. Akka nama biraa biyya alaa jiraatee jireenya bareedaa jiraachuu danda'a. Achis taa'ee garuu waa'ee saba kanaaf tokkummaa keenyaafdha kan umurii isaa guutuu kan qabsaa'ee nama akkasii dhabuun akka salphaatti gaggeessitee nama galtu miti. Hunda keenyaaf namoota karaa nu saaqan keessa tokko sadha. Sirbuma isaa gaafa dhageessu sirba qofaa miti ergaa guddaa qaba. Ergaa calluma dabarsuudha. Noo jechuun gaa nuufi mallattoo keenyadha. Noo gaafa ilaaltu Oromummaa waa'ee tokkummaa sitti dhufa. Nama akkasii dhabuun nuuf hojii mana nutti laatee deeme. Kan nurraa eegamu noon hunduuni kan jennu tokkummaa isaa yoo galmaan geenye artistoonnis uummannis tokko taanee yoo itti agarsiisnedha kan noon hunduuni malee noon har'a du'ee awwaallee deemnaan faayidaa hin qabu garuu kaayyoo isaa galmaan ga'uu qabna. Kaayyoo isaa immoo wanta salphaa nu laate wal jaalladhaa tokko taa gandaa waliin qodinaa tokkummaa keenya jabeessaadha. Gaafa nuun tokko taanu warri kaanis nu sodaatu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf wanti inni odhanni mee tokko haa taanu amma inni darbeera garuu hojii mana guddaa nutti laatee darbee sabni Oromoo hundumtuu ganda lakkaawaa dhiisu. Oromoo akka namatti kabajnu saba biraas akka kabajnu ofii keenyaaf dursaa galannu garuu tokkummaa keenya cimsuu qabna. Isaan immoo nuti gama aartiidhaanis gama fiilmiidhaanis haa ta'u kaayyoo isaa amma lubbuun keenya jirtutti kaayyoo isaa galmaan ga'uuf dudduubatti hin jennu maaliif ergaa cimaadha.
tokkummaa kan caalmu waan tokko jiru. Yoo biyyi kun tokko taateedha biyyi kanis kan guddattu gadi ta'ee fi dursa biyya keenyaaf yoo nagaa laanneedha. Isaaf immoo wanti salphaadha maaloo tokkummaa keenyarra cimsinu fayyaanaa ta'a maatii isaafis uummata Oromoo hundumaafis jajjabina naawwaa dhugaa baay'ee natti dhaga'ameera. Tu fayyaatti immoo kana caalaa isa gargaareera ta'e natti tola ture. Galatoomaa fayyaa ta'a. Galatoomaa. Maal isin dhaga'ame? Gadda guddaan natti dhaga'ame. Cinaan qabsoo Oromoo awwaalamu teetu na dhaga'ame. Nu banaa jechuun qabsoo Oromoo jechuun qabsoo Oromoo jechuun nu banaa jechuun adeero kana achi waan hin seemuun qabu nu banaadhaa qabsoo Oromooti qabsoo Oromoo jechuun nu banaati nuun nama Oromoodhaaf odoo takkaa hin dalagin Kanaadaa keessa jiraatee naaf nuun Kanaadaatti wal agarre Kanaada wal baran guyyaa tokko odoo ifin hojjetatin qabsoo Oromootiif jecha if wareegee addunyaa tanarraa deeme. Saniif jecha galanni isaa kana qofa ta'uu hin qabu. Ilmaan isaa isarraa hafe kunuunsinee barsiifnee akka ilmaan Oromootitti akka isaan mirga qabaatan godhuudhaaf dirqama saba bal'aa Oromootiin ja'a. Kanumaan inni isinii xumura galatooma galanni keessan bilisummaa. Hedduun gaddaa guddaatu natti dhagahame kana gana jechuu hin dandeenye artistii qaroo ija Oromoo kan ta'e Nuhoo Goobanaa dhabnee jirra. Namoonni baay'een bakka adda addaa irraa dhufaniitiin ibsachuu jiranii gadda isaanii hedduu gaddine rabbiin isaaniif haa araaramu jenna. Uummata isaaniitiif ammoo uummata Oromoo guutuudhaaf rabbiin jajjabina haa kennuufi jenna. Akkasii nama jabaa tokko dhabdee adda Oromoon hedduu gaddaa guddaa na dhagahame. Aartii kana kan isaan nutti gaatanii deeman kan guddisuu kara fuulduraatiitti tarkaanfii guddaa kan karfachiisanii kan amaanaa guddaa kanarraa fudhannee gama tokkotti geessuun dirqama Oromoo ta'a. Dirqama dhaammatanii tokkummaa isaa dhaammatan sana immoo bakkaan gahuufii qabnaadha. Tokkummaa qofaa miti waan guutuu dhaammatanii turanii isaaniif ammoo walaloo san keessatti walaloo sirba isaanii keessatti waa baay'ee dhaammatanii jiranii waan guutuu kana jechuun dandeenye tokkummaa jedhanii uummata guutuutti dhaammatanii jiranii tokkummaa kanarraa fudhadhaatii galmaan gahaa uummata Oromoo jechuun hin barbaada. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا قويا كان والتجين قدتشي الرؤول لسته الدون أولا كأمت أرقم نكونس ولما قالت تنهيف ورم أوف سبون تطاف أمانتان ودوالين كودنت قويا قداتي obboleessa keenya seenaa qabeessa seenaa galmeessa seenaa seenessaa Nuhoo Muhammad Goobanaa ka inni Nuhoo Goobanaa jedhee akaakayyuu ufiitiin ufiyaamu jaalatamaa saba biratti jaalatamaa biyya biratti jaalatamaa seenaa biratti jaalatamaa hawaasa hunda biratti tokkummaaf odoo iyyu tokkummaaf odoo weellisu tokkummaaf odoo qabsaa'u seenaa mirga Oromoo arguudhaaf osoo qabsaa'u qabsoo isaatis rabbi galmaan gahee Oromoolleen kunoo tokkummaa sana amma calanqisiiftee ija ofiitiin argee qonqofiitiin baratuu qonqofiitiin katabuu qonqofiitiin murteessuu waajjiraalee mootummaa keessatti qonqi kenna qubeen kenna qonqa seeraa qonqa sirnaa qubee sirni ittiin raawwatamu tahuuf
ija isaatiin argee dabre carraa kanaan maatii isaanii jaalallee isaanii hiriyoota isaanii walumaa galatti fira isaa guutuuf akkas biyyattii teenna Oromiyaa hunda obsa gaarii jajjabina gaarii rabbi isinii haa kennu jechaa isa immoo jannatatti rabbi isa akka qeebalu akkuma isaa guyyaa kadhachaa oolle ammallee kadhaa kenna kan itti fufnu ta'uu rabbi jannata isa haa kaa'u rabbi maatii isaa kaafe kanallee ka isa bira dabru umrii fi rizqillee rabbi haa godhu jechuun kan barbaada. Galatoomaa isinis. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya TV FIB irraa jechuudha as magaalaa Adaamaatti argamne guyyaa sirna geggeessaa artist Nuhoo Goobanaa Simbiraa Gaati kan nuti ture jechuudha. Yeroo ammaa kanatti jechuudha seeronni hundinuu raawwachuudhaan gootummaan artist Nuhoo Goobanaa seenaa uummata Oromoo keessatti dalagan uummanni Oromoodhaa kan kaabaa kan bahaa kan dhiyaa dhufuudhaan guyyaa har'aa magaalaa Adaamaa keessatti jechuudha sirna geggeessaa raawwataati kan nuti ture akkuma isin daawwachiisaati ture jechuudha amma yeroo dhumarra geenye mana isaatti argamuudhaan akkuma mana duubaa daawwataa jirtan kana jechuudha sirni geggeessaan xumuraa maatiidhaan kan inni raawwatamaati jiru walumaa galatti qophiin FIB'n isin biraan gaati ture sirni geggeessaa artist Nuhoo Goobanaa raawwateeti jira waan daawwattaniif waan dhufana turtaniif galata guddaa qabdu kun TV FIB'ti isin biraan gaati kan ture Abboo Maqaasooti ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin ammoo Abdii Nafaana ture jira artist Nuhoo Goobanaa akkasumas jalattootaa fi dinqisiifattoota isaatiif hunda isaatiifuu obsaa akka rabbiin nu himnu isaaniifis nama jannataa akka rabbiin saasisu gamanumaa isiniin dabarsuun barbaada waan dhufana turtaniif galatoomaa isiniin jedha horaa bulaa.